Yaa'ii barnoota 29ffaa naannoo Somaalee magaalaa Jigjigaatti taa'amaa ture irratti qophii fi raawwii roodmaappii barnootaa irratti gabaasni dhiyaateera. Gorsaa olaanaan waajjira sekereetiriyaatii qophii fi raawwii roodmaappii barnootaa Dr. Damis Zargaaw gabaasa dhiyeessaniin dhimma roodmaappii barnootaa irratti waltajjiin marii uummataa erga ifattee galame kaasee hawaasni sadarkaan jiru irratti mari'achaa jira. Kanaanis yaadonni sirreeffamaa 13 dhiyaataniiru jedhan. Sirni barnootaa kun falaasama barnootaa fi leenjii biyyattii waliin akkasumas fedhii barattootaa fi hawaasaa waliin wal simuu qaba. Saayinsii fi teekinooloojii babal'isuu irrattis xiyyeeffachuu qaba. Roodmaappiin barnootaa kun qulqullina barnootaa mirkaneessuuf gahee guddaa qaba. Roodmaappicha irratti aangoon federaalaa fi naannolee sirnaan hin ibsamne bifa akkamiin hojiitti akka hiikamus ifa miti. Sirna barnootaa duraarraa isa haaraatti ce'uuf yeroon ce'umsaa ni barbaachisa dhimmoonni jedhan hirmaattota yaa'ichaan ka'aniiru. አድሬስ ያደረጋቸው የህብረተሰብ ክፍልም አለ ክልልም አለ Imaammanni barnootaa kun kutaalee hawaasaaf naannolee kan hin hirmaachisne qaba. Kutaaleen hawaasaa kunneen imaammata kana irratti bakka hin mari'atinitti hojiirra oolchuuf ni rakkisa. ክልሎች ግን ከየትኛው ደረጃ መጀመር እንዳለባቸው በራሳቸው ወስኑ Barnoota sadarkaa tokkoffaa kutaa tokko hanga 8 jiru irratti mootummaan federaalaa amma murteessu naannoleen osoo ofii isaaniitii murteessanii hin wayyu. Ministeerri Deetaan Ministeera Barnootaa Dr. Garramuu Hulluuqaa yaa'ii kanaan dhimma roodmaappii barnootaa irratti iftoominni qaamolee hawaasaa hundaaf sirnaan uumamuu akka qabu irratti walii galameera jedhan. Roodmaappiin kun kilaaritii argachuu qaba. Qaamni hawaasaa mallee hin mari'anne mariin itti fufuutu irra jiraata kan jedhu irratti kan walii galle. Lammaffaa qaamni hundumtuu iftoominaan irratti hirmaachuutu irra jiraata. Keessumaa hojiin kun hojii naannolee faana hojjetamudha malee ministeerri barnootaa ofiisaa diizaayinii godhee asii gadi buusu miti. Approachiin kun hin hojjetu. Kun sirna federaalizimii gaggeessaa jirra waan ta'eef waan akka durii sana ministeerri barnootaa 4 kiiloo taa'ee seera kanas baaseera jedhuuf sana miti kan jedhu irratti walii galameera jechuudha. Yaa'ii barnootaa 29ffaa magaalaa Jigjigaatti taa'amaa ture irratti waajjiraalee barnootaa naannolee raawwii hojii gaarii galmeessisaniif badhaasni kennameera. Naannoon Gaambeellaas qopheessituu yaa'ii barnootaa 30ffaa akka taate ifomuun yaa'iin barnootaa guyyoota 3f naannoo Somaalee magaalaa Jigjigaatti taa'amaa ture xumurameera. Gabaasa qindaa'eef Charnet Mabraatuu Jigjigaa.